hinturu sila wanni itti gaariidha idditun sila ilmaan oromoodha hundi isaa sila bilisummaa qabaate sila namu biyya mataa ofii sila qabaate sila nuti oromoon akka oromoodhaatitti wal jala deemuu beeyne sila nuti wal hin tuffanne sila nuti wal hin xiqqeessine sila nuti oromoodhaaf jecha if qabnee oromoodha akka ummata Tigraay kanatti gaara seennee woboodha dabalamne hedduu gaarii ture sila nuti bilisummaa qabaanne hedduu keessattuu idditun iida ajaa'ibaa taate jechuudha. Ammoo oromoon teenya kunoo naannoo amaaraa deemee du'uudhatti jira. Aganyaw tashaagar huna agartanii jirtan waan inni jedhu agartanii jirtan. Ani ummata keenya kanaan ajaa'iba dhugaa rabbi. Tigreentu wahiifuu akkasitti ummata kan dhukkeeraa haaste wahiifuu amaari iyya. Ani immoo ummata keenya kanaan ajaa'ibe. Ummata saatiif hin taane kan deemee waan hin jirrachitu oromoo malee nagarree jechuudha. Bifa kanaan nuti salaxanuudhaa miti gana mataa keenyaa wal baruunu yeroo amata meeqa fudhata jechuudha. Amata dheeraa fudhata dhugaa. Isin galaami. Kanaaf wanni isin gootan keessattuu injifannoo walloodhaa galaallu. Walloon tun maaliif akkanatti injifatti jenna? Walloon tun maaliif kilaashii caccabaa kana? Qoraan kana maaliif akkanatti kara isnaayiparaa jijjiirtii jeetiin jaataa nama? Lakka ummanni rabbiitiitu waa hunda laaffisee fi rabbiitiitu bikka ajaa'ibaatitti isaan kana halaqe. Dhugaa rabbi garuu oromoo ta'uu isaaniititti gammadaa yaabo. Oromoo ta'uu isaaniitti walloon oromoo ta'uu isiititti. Kan gargaarsa tokko hin qabne kan mootummaan cinaa hin dhaabbanne kan oromoon akka oromoodhaatti cinaa hin jirre laala oromoo bira jira jettanii nullee hin sobina miidiyaa hin jiru bira walloo gartanii ummanni keenya ka walloo kuni dhugaa rabbii ummata silaa quudhuu fi qabnu gartanii woboodhaan jiru achi woboodhaan hin jiru woboo tanallee maqaa itti godhuudhaaf isaanuma kana jajjabeessuudhaaf waan oromoon tuun irraanfatte isaan woboo teenya nuunillee oromootiyye jechaa jiran malee ammoo sila walloon akka wallootitti akka ummata amaaraa kanatti dilla amaaraa akka isaan jaan kanatti dilla walloo wanni isaan jechisiisaa hin jiru. Maaliif dilla walloo jechuu ni danda'an garuu nuti ilmaan oromoo isin cinaa jirra abshir nu jaaniiti nu kiiloomeetira meeqa fagoo irraa majiru kana nu qalbiinaan isaan bira hin jirre kana hamilee nu godhaa dhugaa rabbii ijoolleen teenya ta walloodhaa tun ummata san dhukkeerraa kaasaa ummata turte jechuudha. Deebi'anii ummanni keenya ka walloo kun gargaarsa tokko malee gargaarsa mootummaatiin malee mootummaa ummata amaaraa kana ilaa hanga funyaaniitti hidhachiise. Meeshaa ittiin addaa isnaayipara hunda hidhachiise kilaashina isaanii caccabaasaniin isnaayipara jijjiirachaa jiran jechuudha walloon. So isaan kun nurraa ta'uu isaaniititti qudhiif oromoo qudhiif ammoo miidiyaa hin qabaniigaa rabbumaatuitu isaaniif miidiyaa ta'e fi oromoo tokko karabbiin isaaniif miidiyaa godhee rabbiin akka nutilleen isaan kana yaadannu nu godhee namootan tokko gaa muraasa warreen sagalee taa'aafii turan gargaarsanii kan godheefuu hin jiru godhamniifuu hin jiru jechuudha. OMN godheefii hin goone sagalee ta'eefi eega dubbiin kuttee wanni inni gabaasu hundinuu dhabamte xumura irratti eega wanni ta'e booda gabaasa eegale jechuudha. Kuni ta'uu hin qabu. Kana ta'uu hin qabu. Anamma dhaaba keenya kan waboodhaatiifu achitti ol siqiin siin jedha. Achitti ol siqaa. Waboon amala tokko qabdi. Waboo fi OMN amala tokko qaban. Amalli isaanii kuni wal fakkaata. Amala badaa kana dhiisa. Amala badaa dhiisuu danda'uudha qabdan. Waan tokko jira keessattuu yeroo namni keenya asii du'u yeroo namni keenya asii waa meeqa ta'u yeroo asii keessattuu anama dhaaba waboodhaatis niin qeeqa maaliif qaama xiyyaraa waan ta'aniif qeequudhaan qaba ammoo qeeqee waan hamtuu hin je'uun maaliif keessatti namni keenya kun ifaa laalu gartanii oromoon keessattuu nuti rakkoon teenya ni beetanii yeroo silaa nuti yeroo tana walitti darmannee wal cinaa dhaabbannee qarshiidhaanis beekumsaanis waa hundaanuu miidiyaadhaanis wal bira dhufnee akka ummata Tigraay kanatti wal cinaa dhaabbannee ummata kana firraa kuchiisuu dandeenyutti
ummanni keenya maal godhani beeytani daansii godha jechuudha. Daansii godheeti kun asii shubbisa ammoo namni keenya asii du'uudha jira. Yeroo silaa poolisii Oromiyaati miti kanneen silaa Amaaraaf dhaabbatanii yeroo silaa isaan kun leenjii godhanii leenjii isaanii silaa uun jirtu leenjii godhanii asii obboleeyyan isaanii Amaarotaaf dirmachuudha kutan amma waboon teenyatuun gaara kana keessa daansii nu gooti. Wanni kun haqaa dhugatti wanni kun gaarumaa fi gaariidha wanni kun waboo teenya wanni kun gaariidha. Deddeemtanii viidiyoon teessan nuunoo akkana deddeemaa jirtiiti. Isinii daansii godhuuti. Daansii tanee duuba deebifattanii egaa waan silaa irra jirtan sanitti yoo deemtanoo maaliif waan akkanaa kana gootan? Moo isiniis teessaniituma hanga ummanni hanga poolisiin Oromiyaatii fi wanniin Oromiyaa sun yookaanum Amaarri kun Tigreedhaa fi kana dhukkee irraa kaasee yookaan madukkee ta'uu yookaan madukkee irraa kaasee as deebi'ee haareetti Somaalee, Beenishaangul, Gumuz, Maarree jaanii isinirratti wal jaaranii ifi waraana liyyuu haylii Oromiyaa kanaas qabaati walirratti ida'atanii isinii kan akka ummata Tigraay sanitti hanga isin dhoowwan eeydanii isin. Rakkoon teessan tana duraanuu akkuma isinii kana isin dhoowanii Oromoo tana boochisaniif waan akkanaa kana ustaniif irratti teessanii eeydan jechuudha. Yeroo akkanaa tana silaa yeroon isin tarkaanfii fudhachuu qabdan. Yeroon isin deddeemtanii tarkaanfii fudhachuu qabdan amma yeroo tan garuu wanni isin gootan daansii gootan. Daansii sigari daansii nu gootan jechuudha. Ummata qawwee qabu ummata yaa akhi waan akkanaa tana nutti hin godhinaadha waan fokkottuu tana dhiisa. Wama fokkottuu kana hin dalagina. Warreen waboon uno akkana jirteetan waboo daansii gootu hin feenu nuti. Waboo fi OMN sa'a malee deddeemuu hin feenu nuti. OMN yeroo Oromoo waa barbaadu san calji'eeti. Yeroo ummanni Oromoo gargaarsa maallaqaatii fi kana waan adda bubuusu maal godha? Kan akka Profeesar Muhammad Hassanii fi kan akka Profeesar Maarreetii fi kan akka wanni tokko ummata tokko fida. Eenyuun ittiin sobuudhaaf ifiin mataa keetii ittiin sobdan lubbuu teessan ittiin sobdan malee nuti taatu ittiin nun sobdan gartanii ammoo warreen silaa Profeesara ifiin jettu warreen silaa nuti beektota ifiin jettu warreen silaa nuti waan akkanaatti ifiin jettan yeroo Oromoon rakkoo hamaa keessa jirtu gartanii itti as fiiguu dhiisaa yeroo Oromoo ibiddiirra bu'ee ibiddi qaama isii kana guggubu gartanii yeroo san iyyitanii fi iyyuu baattanii waa takka illee hin gootaniif odoo ibiddi sun qaama namaa hin geenye qaama ilma Oromoodhaa hin geenye waa godhaa fi isin hin jenne tana godhaa isin galee xabi'aan OMN qabuu fi xabi'aan waboon qabdu xabi'aa akkanaati. Yeroo silaa namni tarkaanfii adda fudhachuu qabu yeroo waraanni naannoo Amaaraa karaa Tigraay kute yeroo Abiyyi waan qabu hunda hidhachiisee karaa Tigraayaatti erge waboon teenya gaara kana keessa daansii gooti. Daansii gooti. Wallaalaan keenya tokkos wama isaan daansii goggonan tana sheer godha. Maali reetu ma'anaan isii? Maali tun faayidaan isii maali? Dadhabina keessan kana laalaniiti sawaboon baanan tanaa hiijaan ummanni. Sawaboon baanan waboo daansii gootu tanaa hiijaan. Sigale. Somaalee leefitti wanni jeena amma Somaaleen nuti maantana obboleeyyan keenya maarree keenya jedhan hundi isiidha Oromiyaa irratti wal fixuudhaatti jirti. Tigreen lafa teenya irratti wal fixuudhaatti jirti. Amaaraa wajji jechuudha. Amaarinis Oromiyaa tan anumaatiitu nyaatee anumaatiitu ququmsee anumaatiitu ifjala caccabsee bulchaa irratti Tigreedhaa wajji wal lolu jira. Malee lafti isaan irratti wal lolaa jiran hin jiru beek. Namni keenya taatu ka Oromoodhaa wallaalaan ni jira. Ka isaan kana deeggaru beekumsaan haa ta'u wallaalaan haa ta'u ni jira. Gatanii kabiraa immoo kabiraa ka hidhate Oromoodhaafiin hidhadha jee kan daangaa kiyyaan eessifadhaa Itoophiyaadhaa wanni jaajee ka deemu sun haa du'u sun keenyaa miti. Sun keenyaa miti. Achitti illee qabamee fedhu haa du'u fedhu haa fannifamu irraan kaayatina. Irraan kaayatin namni Oromoodhaaf hin qabsoine namni Oromoodhaaf hidhatee waboo kana cinaa hin dhaabbanne sun Oromoodhaa miti. Sun Oromoodhaa miti. Sun namni asii deemee achitti wanni jee dantaa Abiyyi eeguudhaaf
kursi abiyyi jala qabuudhaaf sigale ashaagireen akka fuulduraaf isaan kana ajjeesuudhaaf isaan kana wanni godhuudhaaf haala mijjeeffachaa jiran jechuudha. Warreen akkanaa kun warra du'aaf qalmaaf haala mijjeeffachaa jiru jennaan kanneen malee biyya eeguudhaaf odoon ta'in kursi abiyyi eeguudhaaf deemanii achitti du'uudhatti jiran. Achitti du'uudhatti jiran. Garuu nuti hore miidiyaa hin qabnu zaahiruma himna tanaati. Walitti himaa tana dhugaa. Walitti him. Faraan Abdusalaam qocaan geetuma taa'u malee waan Oromoodhaa quba hin qabu. Quba hin qabu bineensi sun. Oromoodhaa quba hin qabu. Footoo takka waan takka poost isinii godhuusaa dhugaan seenaa. Dhugaa hin seenaa kana. Sigaleemi. Kanaaf wanni isin gootan Oromoon akka Oromoodhaatitti dammaqi. Laal cinaan teessee faraan hin eegin. Faraan hin eegin. Sigalaami. Teessee Harargee hin eegin. Teessee Arsii hin eegin. Teessee Shawaa hin eegin. Oromoon akka Oromoodhaatitti sigaleemi. Yoo gabrummaa tana firraa hin kaasaa kan jettu taate ha'iiti hidhadhuuti akka ilmaan Tigraay sanitti tokko tahiiti diina kee firraa holaasi. Kana wanni ati godhuu qabdu. Ammoo gareen takka asii OMN dheedi. Gareen takka asii Faraan Abdusalaam eedi. Gareen takka asii Keelloo eedi. Gareen takka asii artistoota Shawaadhaa eedi. Gareen takka asii Abiy Ahmed qocaa kana eedi. Gareen tun ammoo asii hidhattee kara Tigraay kutti jechuudha. Waboon maal godhare? Waboon maal godha? Namni inni waliin lolu hin jiru. Namni inni wal dhawuun hin jiru. Tana jidduu hogga waan godhu dhabe mirqaaneetuma kaanninis daansii godhe jechuudha bas. Asigale daansii godhe jechuudha. Dubbiin tanaa miti. Dubbiin tanaa miti. Idda akkasiisan idda waan akkanaa kana gootan idda kaameeraa firra qabdanii daansii gootan garagalaati 4 kiiloo san qabadhaa. Qabadhaa deemaati. Garagalaati yookaan wanni san cabsaatii baasaa ummata. Warreen silaacha keessatti hidhamee jiru san baasaa. Maali wanni isin hidhannoo guutuu hidhattanii daansummaan isin nu gootan maali yaa waboo teenya yaa akii qaanfadhaa kanurra hay qaanfadhaa bifa kanaan kar tokkollee bikka takkallee gahuudhaaf illee hin teenyu jechuudha. Nuti wanni nuti feenu waboon nuti feenu waboo silaa arraan tana Tigraay sanii wajji deemaatii silaa qabsaawaadha yennaa garuu waraabeessaa waliin qabsaawaa waan hin taaneef isinummaan ummata keenya kana dammaysaa ummata keenya kana fitti as qabaa ganta keessa deemaa dabballeellee tuttolfachaa nama sila ummataa fi kanallee isinii kakaasu goggodhachaa wanni godha yommoo isin akkamatti ka daansii gootan taatan wabooni fi buu daansiidha gooti waa tan ummata kakaastuu miti jaanitti caljee namni isin laale jechuudha. Bifa kanaan kar tokkollee hin geessan jechuudha. Kanaaf kolkoleen isin hin geenye hundinuu kolkoleen piippiidha. Kolkoleen fi waan nyaattu hin qabne. Kolkoleen biyya faranjii tana sadaqaadhaa fi kana nyaattu hundinuu waboo maarreedhaa jettee maqaa keessan kana isin balleessiti. Isin ammoo warra kaayoodhaa bee. Sigalee kanaaf maqaa keessan kana eeggadha. Maqaa keessan kana kan eeguu qabu warreen silaa kaameeraa isinirra dhaabee qilleensarra gadhiisu. Isinis waan baataniif ni beeytan. Ummataa fi kanaas dammeeffadha. Warreen waan akkasiisan gadhiistanis viidiyoo kanaa tana gad hin dhiisina. Yeroo Oromoon gaddara jiru waraana Oromoodhaa ka daansii godhu ummata gad hin dhiisina. Akka ummanni waraanatti hin dabalamne godhaa jirtan jechuudha. Isin hogga waan akkanaa tana waboo daansii godhu waboo asii kilaash qabatee daansii godhu hogga qilleensarra gadhiistan ummanni bifa kamiin mooraala kamiini deemee waboodha dabalamee akhi billaa aleekum qaanfadha. Barsila arraan tana ijoolleen Saawudii Arabiyaati irraa illee qabamtee gagabbuute tuni qalbi takkaan silaarra waboodha dabalamti. Garuu waboo daansii gootu hogga agarsiistan eenyu dabalamne isin jetti. Eessa dabalamti gaameen maantana. Sigaleemi akka silaa waraanni silaa shimallis arraan tana leenjise kunu silaa isinit dabalama. Silaa isin waan akkanaa kana godhuu baattanii waan balleessitan gad hin dhiisina. Dhooyfadha akka ummata Tigraay kanatti dhooysa. Waan ajjeestanis miilaan irran dhaabbatina. Kaameeraa suuraa kaatanii gad hin dhiisina. Gartanii akka ummannummaan guutuun isin cinaa dhaabbatu godhuu qabdan. Oromoo qofaa miti
yoo isin waan gaarii irratti kadeemtan taatan yoo isin waan ajjeessanis kadhooysitan taatan yoo isin daansuma teessan yoo dhooyfattan gartaniimi Oromoo qofaa miti sabni biraatilleen hidhatee isinii wajjin hirmaata jechuudha. Garuu yoo isin hogga fincaantanis suuraa wal kaastan hogga daansii gootan hogga waa ajjeessan suuraa kaasanii qilleensarra gadhiistan namni isinitti hin dhiyaatu jechuudha. Waan akkanaa kanarraa if eegi warreen silaa nuti dhaabaa adda bilisummaa Oromootiif hin jettan maqaa hamaadhaan akka ummannilleen isin hin kaafne afaanummaan isaanii sunu jechoota badaa akka isin hin jenne feena nuti akka ummata Tigraay kanatti ummata qabsaawaa ummata isaatiif wareegamuu ja'amtanii yaamamuudha qabdan gartaniimi kanaaf daansii gootanis nurraa dhiisaa miidiyaan OMN kolkoleen kunu kanaaf isin tuffate kun miidiyaadhaa miti sila isin karaarra majiraatanii sila isin tartiiba qabaatanii miidiyaan OMN kolkoleen kun kara keessan kana as deebi'e maaliif ummataatiitu ummata bikka takka illee hin jirre ummanni hogga isin asii daansii gootan hogga miidiyaan OMN asii Tigraayiif sagalee ta'e ummanni kara inni deemuu hin beekamu jechuudha ummanni keenya harka facaasee caljeeta yoo isin naamusa keessaniin qabsoo teessan irratti ummata keessa yaamtanii dammaqinsa ummataa fi kanaafis gootan ummanninis qalbii isaatiif waa hunda isaa kara keessa sanas deebise Faraan Abdusalaam qocaan kun Faraan Abdusalaam raachi kun odoo hin feenetti dirqama isaatiin kara keessan fuulachi garagalcha dirqama isaatiin odoo nam tokkollee hin yaamne jechuudha amma garuu hin jiru jechuudha amma maallaqa guurateetuma useetuma nam 2 fi 3 isinii fide jechuudha haala yerootirraa jechuudhaan jechuudha nam 2 fi 3 fide khalaas goolabamte OMN ummata Oromootiif sagalee tahee jaaniiti namni achirratti daboole jechuudha waan isaa achirraa maal jaan amma ooleeyyiin takka OMN ijaa fi gurraa mataati jaan amma achii kana qabsoon OMN bara 2018 keessa raawwattee jirti nuti nun barbaachisu magana miidiyaan OMN dha miidiyaa haaree feera maaliif kun ka Oromoodhaati miti Oromoo cinaa dhaabbachaa hin jiru waa takka illee godhaa hin jiru akkanumatti gaa maqaadhaaf haa ta'u Johariitiitu bane maqumaaf gartaniimi hanqa Johar rabbi baasu haanuma taa'u jenne haa wanni ta'u malee kun khalaas kun miidiyaadhaa miti miidiyaan nuti feenu miidiyaa waa'ee waboo irratti waan ummataati irratti ummata kakaasu hayyoota dhedheessu kana feena nuti kan miidiyaa ummata keenya ijoollee teenya ta biyya Arabaa jirtuuf sagalee hin taane hayyootan sila achirratti fidee mee maaltu ummata biyya Arabaa kanaaf maaltu isaanii wannidha akkamitti yoo ummanni keenya kun achi keessaa bahan maaltu isaan feesisa hayyootan fidee arra keessattu yoo sheekotii fidan malee wanni furmaata fidaa hin jiru keessattu ijoollee teenya ta biyya Arabaa saniif sheekotii teenya malee warreen siyaasaatiif kun bu'aa hin qaban sheekotii teenya ustaazota keenya ulamaa'ota keenya hadiisa nuu himuudhaaf nuu kana badiiraa nu deebisuudhaaf itti deebitaniiti dura kootaati akka sheekotiidhaatitti akka ustaazotaatitti gartaniimi kan beekumsa keessanii fi kana walii isin tuffanne wallola qabaattanis boodarra kaayadhaati akka ummata siyaasaatitti kootaati obboleeyyan keessan ilmaan keessan warreen mana hidhaa kana keessa jiran warreen mana hidhaa kana keessa dudu'aa jiran sigaleemi intala ilmoosii biyyaan ergadhaadhaan abbaa ilmootiyya biyyaan ergadhee ani asitti jijjiirameetiin achi booda biyya galee ilmootiyya san guddifadhaan ilmoon isaa akka tasaa mana hidhaa kana keessatti irraa duute faadhaa jira hun agartanii jirtan yoo isin akka sheekotiidhaatitti waan akkanaa kana hin goone nuti isinii kanallee bifuma ummata siyaasatiin laalu kana isinillee laallee jechuudha dantaa keessaniif areeda dhedheereeffattaniiti sigaleemi dantaa keessaniif areeda dhedheereeffattanii deddeemtan malee bu'aa nuuf hin qabdanitti isin beekne isinis tokkichi arraan tana Oromoo tanaaf laalachaa jiru Ustaad Raayyaa Abbaa Mancaa qofa hin jirtu tun Ustaad Raayyaa Abbaa Mancaa qofa kan waa'ee isaanii mamaxansu ifi Ali Sufyaan ifi ustaazota tokko ustaazonni khunnumaatu wama siyaasaa keessa galgalanii hanjamaadhatti jiran
ni garraabar wama hundaa'u ni garraabar ijji teenyatu waa hedduu dhagarti ijji teenya waa hunda garti OMN qofa teessee neetu warreen OMN jalatti komentii godhu deemtee OMN tuyita maarreen tuyita jennee OMN ra gaardii yookaan nama eeguudhaaf otoo hin ta'in nuti wanni nuti feenu akkamitti obboleeyyan keenya kan biyya namaa kana keessa jiran kun mana hidhaa kana keessaa bahanidha. Arabni arraan tana dantaa hin qabduuf mootummaadhaan mootummaa hin qabnu arra silaa warreen silaa wahi beena jettan obboleeyyan keenya kan Saawudii keessa jiru kanaaf iyyitanii sagalee taatanii du'aa illee gootanii fi qarshiitillee walitti guurtanii kamiilaan deemuu jira kawaa takkallee hin qabne jira kan nyaata hin qabne jira ummanni kun hogga qabamee airportii booleedhaa san bu'e tawaa takkallee hin qabne jira noolii itti gootanii yookaan bikki isin bultuuf kun isin jiraan bikka itti gootanii nagaa warra isaanii gaggeessitanii akkasitti wanni gootan jechuudha garuu arra sheekotiin teenye hin jirtan dhugaa rabbii hin jirtan sheekotii hogga jaartiin dhuftee jaarsa kiyyaanii walloleeti sheeka kanarratti maal jetta ay kanaaf madawaan ni jiraami sheeka jaartiitu kana naan jee akkami kanaaf dawaan ni jiraami waan akkanaatiif dawaan ni qabdaniiti joollee teenya tan mana hidhaa kana keessa jirtu joollee teenya tan mana hidhaa kana keessatti rakkachaa jirtu joollee teenya ta hogga namni ma dhukkubsate maallaqa xiisha siitii baastee nama meeqa cina dhaabbachaa jirtu joollee teenya ta biyya arabaa ta hogga masgiidni jige ta hogga masgiida jaaruu feetan gargaarsaan wama adda addaatiin isinii kana dhadhaqqabdu kana akkamitti isin sheekotiin tun warreen silaa nuti ulamaa'ii Oromooti jettan akkamitti uffattanii caljalaa jettan qoy maali qoy rakkoon teessan maali rakkoon teessan qoy isin okay warreen silaa hayyoota jaanii fi buu kanneen salaatan beekan waa takka illee hin qaban ummanni bar rakkoon Oromoodhaan beetanii rakkoon Oromoodhaa nama akkaataatti salaatu hin beekne nama akkaataatti wudu'atuun hin beekne hootuutu nu salaachisii jenneeti isa kanatti salaata hidhanne jechuudha rakkoon keenya sanii bar rakkoon wanni Oromoon itti gabromte takka guddoon tana sigalemi rakkoon takka guddoon tana imaamni nuti ibduraa qabnu kun khasalaata akkaataatti masalaatan hin beekne khaqiblaan kana hin beekne akka kanatti wudu'atanii hin beekne dhaabbatee fincaan kanaan hayyuu keenyaa jenna yaa akhi hayyuun akkanaan jiru nurraa dhiisa hayyuu jechuun nama diinaa rabbii qabu nama rabbi sodaatu nama haqa namaaf irraa eegu nama zulmii nama irratti wanni hin goone jechuudha kan warreen sillee gurguratee Itoophiyaa tanallee gurguratee waan adda addaa nurratti hojjechaa ture kan akka leencoo lataa kana faadha jechuudha ifi joolluma leencoo lacaa guddise kana jechuudha waan akkanaa kanaani hayyootan keenya maarree keenya jecha nuti akkanatti xaal jennee tattaa'uudhatti majirra jechuudha kanaaf obbolii zakiyya namni ati duuba dhaabbattee koonna salaachisi jettuun nama wudu'achuu beeku nama salaata akkaataatti masalaatan beeku nama rabbi sodaatu yoo hin tahin akkamatti kuni hayyuu kiyyeetteef ittiin dhiyeessin okay kana jechuudha ammoo sheekotii teenya ummata keenya ka Saawudii Arabiyaa keessa jiru kanaaf du'aayii godha warreen mana hidhaa kana keessatti rakkachaa jiru kana furmaata fidaa furmaanni isin harka jira kan du'aayii beetu du'aayiidhaan kan araboota achi keessa jiruu fi kanaanis wal beetan sheekotii adda addaati jira ka isin wal beetanii jira isaan sanii walitti hootaati furmaata akka isaan arkatan godha tana birammaas dallaalotaa jira hattoota warreen Saawudii Arabiyaa tana keessa jirtan isiniin kun wanni isin gootan khaan wattahal baatee jirta ilma hati amaara bay wanni isin gootan hootaati sheekotii tanaan walitti dubbadhaati nuti mootummaan keenya mootummaa akkanaati mootummaa zaalima ilmaan isaatiif rifannee ja'aati ummata silaa sheekotii silaa ulamaa'ii silaa isin hoggatti amatatti hoggulama dheeyxanii ziyaartanii jira ulamaa'ota gurguddaadhaa jira dhaqaatii isaan san dubbisaa warreen sheekotii gurguddaa warreen mootummaalleen dura hin dhaabbanne warreen mootummaalleen hogga inni sun itti dhufe kabaju waan inni jedhu gootuu jira ni beetan odoo beetaniiti isinis
Sigale kanaaf dhaqaatii ummata kana dubbisaati akka ummanni keenya kan mana hidhaa keessa jiru sun furmaata harkatu godha yoo arraan tana daa'imni kun isin rifachiisne yoo arra shamarran mana hidhaa kana keessa jiru kun isin rifachiisne wannummaan isin rifachiisaan jiru keessattuu sheekotee fi sheekaa fi tuntun qalbiin teessantuu sibiila ummata qalbiin sibiilaati ummata keessatti illee taatu namaaf rifanne ummata akka wanni kana isin silaa ummata akka ummata siyaasaa kanaati rakkoodha qabda waan taataniif gartaniimi rakkoo qabda waan taataniif hoggaa online ol baatan sheeka fakkaatanii ammoo keessan waa hedduutu jira gartaniim warreen sheekaas warreen rabbii sodaatu warreen namni haana arkuuf haa godhu odoon ta'in nama rabbi qoftiin na haa arkuu je'eetuma waan godhu godhee gargalu ta'uudha qaba warra miidiyaa irratti mul'adhaa odoo waa godhuu haa miidiyaan na arkuu haa kaameeraan na waraabuu jedhu akka hin taane obboleeyyan keenya kana laala obboleeyyan keenya kan mana hidhaa keessa jiru kana laala intala shamaraa tan rakkoo keessa jirtuu jira tadhiini itti dhufee waan sanfiraa madhoorkituun hin qabnee jira ta waan nyaattuu hin qabnee jira yaa akhi qaanfadhaa sheekotii teenya isin hin qaanfattaniiti jaartiilee teessan jala jirtu laala beeran tokko khawaan akkanaa kana goonogge isin jettanii isinitti hin dhiisne jira yaa akhi atis waan keessa kutte beekiti obbalii gadhiisi sheekticha gadhiisi khalaasif jalaa qabdaati wanni inni tabiroo fiiguu jiruuti firii godhi haa deemee ummata daddammaysuuti sheekotii takka amma beeran tokko kan du'aa illee akka inni namaa godhu namatti hin dhiisne baadhaa jira bar hay gadhiisaa isinis beeran tokko beeran miila zeetaa kana rabbi fiidee itti kanne sheeka kana hiiteetuma teessin sheekni turaan nuti hadiisa nu himuu tureeti saboo sheetichi eessa kuteenne elba jaartiitu hidhee taa'uun jira yaa hayyama siitiin ala deemee fincaanu jechuudha ummata akkanaati jira sheeka sodaataa malee hin jiru sheekni oromoodhaa kun sheeka sodaataa hogga masgida dhaqu akka leencaati mana isaa hogga dhaqu jeeti fiiga akka raachaan lafarra fiiga akkas ta'uu hin qabdan akka ustaad raayyaa abbaa mancaa kana ta'uudha qabdan sheekotiileen teenya ulamaa'ileen teenya isin hundinuu akka ustaad raayyaa abbaa mancaa ta'uudha qabdanii isin hin jenna isin galaami kana godha okay gama bira aganyaw tashaagara gartanii jirtan odoon sanitti dabarre warreen saawudii keessa teessanii maallaqa xixiqqishaadhaaf arabaa wajji walii galtanii obboleessa keessan obboleettii teessan bikka isiin teessutti bikka isiin hujii irraa baatee hafuuraan fudhadhattee dhuftetti itti geessitanii qabsiistan yaa akhi qaanfadhu obboleettii tiyya ta qaama kee kana arabaa kannitee obboleessa kiyya kan maallaqa xiqqishoo arabarraa fudhattee obboleessa kee obboleettii teetitti geessitu yookaan isin sin fuudhu jechuudhaan yookaan isin ijaazaa siif hin bu'u jechuudhaan fuutee itti geessitee fuutee qabsiistu qaanfadhu obboleettii teetiiti nama oromooti qaanfadhu waan fofokkottuu kanaa kan hin dalagina biyya namaa wanni isin acheen madaytaniif walirratti zulmii madalaguuf odoon ta'in waan hamtu walirratti hojjechuuf odoon ta'in obboleessi obboleessaatiif gammadu obboleettiin obboleettiisiitiif gammaduudha garte waan silaan nama saniitiif jecha nama sanitti hinaaftanii isuma san jireenya isaa balleessuudhaaf warreen shira hojjettanii jiraati hamtu walirratti hin dalagina fayyaa rabbi sii kanne gabbeetii hojjedhu atis teesee shira yaadin teesee hamtuu namatti yaadin gabbeetii hojjedhu rabbii wanni sii fideef akka hojjettuuf malee akka isa kana rabbiin isa kana sii fidee innummaan hojjetee sitti kan nuufi miti si galaami lakka warreen tokko warreen amma karaa baadiyyaatiif kana faa usanii ta'anii jira warreen tokko odooma ta'anii faa tan qaraarri kun itti ta'ee faadhaa jira ummata akkanaatiifis du'aa'ii godha yaa rabbi waan akkanaa tana nurraa kaasii jaati du'aa'ii godhadhaame isiniitiitu du'aa'ii godhachuu dhiise amma tanarra yookaan immoo qaraarri hammaachuu faadhaatiitu mala qaraarri hammaachuutu mala yookaan rabbiin qaraaruma kanaa laaffisuutu mala gartanii kanaaf hogga wanni kanaatuun taate
rabbii keessan kadhadhaa obboleeyyan kiyya walittiin callisinaa booyaa hin oolinaa boochi tun yoo salaan hin jiraanne bira yoo ibaadaan hin jirre bira rabbiin akkanumatti imimmaan goggogaa kana gaafa ati rakkatte yoo kabooju taate sirraa hin qeebalu sirra sigale hin qeebalu boocha taanaan harki kee samitti ol qabi salaata kee sigale salaata kee salaati rabbii kee kadhadhu laal amantii qabduun rabbii kee kadhadhu ammoo hamtuu walitti yaadin obboleettiin ta'e yookaan qabaattu taate baga rabbi kanneefii jeetii anis ammaan harkadhaa jeetii lubbuu ta'e tana ifitti himi waan isiisan laaltee itti faan hinaafin bareedummina siifaa laaltee ittiin hinaafin sigale yookaan qabeenya qabdii faayettee qabeenya siittiin hinaafin anis rabbu maatiitu kana na godhe anis rabbu maatiitu natti kan inni jeetii yaa rabbi naa kan jeetii rabbii kee kana kadhadhu tana godhi hinaaffaa tana firraa dhiisaa keessattu oromoon hinaaffaadha qabdaniiti haasidummaa takka qabdaniiti waliif hin gammaddan akkamitti cubbuu walitti yaanne jettaniiti ummata cubbaawa biyya guddatti faateessanii bar cubbuu walii yaadan dhugaa rabbi bar oromoon tun ummata seetani ummata bar biyya faranjii kana keessallee taa'ee bar histiisitti yaadu bar namni kun akkamiin waan akkanaa kana qabaa siin jaabar akkamitti kun harkata siin jaabar sigare achi ameerikaa taa'ee kasitti aaruu jira bar ameerikaa taa'ee kaachisitti aaruu jira sigare ammoo wallaalaa tokko hin dhageena wallaalaan tokko ati kan nagabbayti qabsoo oromoodhaatiif akkana ta'uu qabdi dhalaan oromoo qabsoo oromoodhaatiif akkana ta'uu qabdi habiibti qaama rabbiin sii kanne waan hamtuu ittiin hin dalagin oromoo yoo feetu inshaallah yoo bilisummaan waan san malee hin dhufte yoo jaan ta'e amata 100 haa gabromnu wallaalaa biyya namaa dhufee afaanuu hin beene jireenya firraa hin jijjiirin maraataan tokko biyya faranjii tan hogga dhufe gartaniimi laal ni dhufa biyyuma jijjiirate malee kasamuun irraa jijjiirame ni jira sigale amma dhugaa rabbii viidiyoo takka fa'aa arkeetiin maal jaabeetaa tokko obboleetti shamarran oromoodhaa haa zinaa godhaadhaa hattan jaartii namaatillee taatu bilisummaa harkachuudhaaf haa zinaa godhaa hin godhin maaliif ni hun gabroomne inshaallah akkana jettee hin godhin gabrummaa saniitiitu irra sii wayya sigale dhamaan akkasii sun waa takkallee hin beeku sigale namni waanuma duraan keessa ture sanii achi hogga dhaqe online irratti isinii haasawu irra guddaa ummanni ameerikaa doddofu kuni warra afaan biyyattiitis hin beekne irra guddaan isaanii namni biyya guddate faa keessa barboo nuti bar silaa carraa akkanaa kana qabaanne wallaahi siin jee yeroodhaa hin qabuan yeroon silaa laayivii seenee dubbadhuu hin qabu namni sanuu biyya silaa ingiliffaatti dubbatan biyya silaa hireen akkasii sun jirtu achi keessa ta'anii waan akkanaa tana qara'an aan silaa na taate abbaa fedhee uun deeggaru silaa mataa kiyya takkichaa malee nam tokko hin deeggaru silaa na taate garuu wallaalaan biyya guddatte keessa taa'e iyya jechuudha yaa akhi warroottan ameerikaa jirtan afaan biyyaa baradhaa ingiliffaan achitti dubbatama ingiliffaa baradhaa warri awurooppaa jiru afaan dhiisaa kana warri awurooppaa jiru afaan kun ni jabaata afaan ni jabaata waan ta'eef ingiliffaan hin jiru waan ta'eef yookaan ingilaandumaa fi kana yoo ta'e malee hin jiru ingiliffaan kara keenya kana ingiliffaan nuti deemnuun ingiliffaa kutaa sadii sanii keessatti hin deemna malee ingiliffaan jajjabaan akkasii sun hin jiru nu bira warreen biyyatti ka gaarii barateetiitu waan takka babarreessa malee hin jiru sigale hin jiru kanaaf bara oromoon tuni hedduu wadilas wanni dhaamiti beeka irra guddaa nama keenyaa laalame irra guddaa nama keenya kan baratees ni sodaata wanni akkana godhaa maaliif wallaalaadhaatiitu hedduudha amma ameerikaa tana keessa
wallaalaa sanirraa kana kan ka'e kana keenoo gabbisaatiif kun kunis beekumsa isaatiin ummata kana keessa lixee isaanii wal fakkaatee dhaabbate jechuudha. Kasilaarraan tan asbee Oromoo tana waamee goggodhuu danda'u. Gartani rakkoon tana jechuudha. Ammoo ummata keenya kana ummataatiitu itti fayyadamuudhaatti jira. Ummanni Tigraay itti fayyadamuudhaatti jiran hunda isaanii warreen iskeelota kana ummata Tigraayiitiitu itti fayyadamuudhaatti jiran. Koottaa dandeettii teessanii nu cinaa dhaabbadha. Waan adda addaatiin nu cinaa dhaabbadha. Jechaa jechuudha. Ammoo Oromoo ta'uu keessan beeytanii isin gabrummaa Oromoodhaa tana akkamitti irraa kaasnaa akkamitti isaan kana cinaa dhaabbannaa dandeettii teessaniin koottaa Oromoodhaa waa godhaa yaaqi. Miidiyaa silaa ijoolleen teenya ta biyya Arabaa gad dhaabde kana miidiyaa OMN miidiyaa reefkaa kana miidiyaa kanarratti afaan barattanii qarshuma ijoollee teenya ta biyya Arabaa tanaan ummataa wajji wal bartanii addunyaa wajji wal bartanii afaan keessan afaan hidhamaa afaan carqa kanallee achuma irratti OMN dhuma kanarratti hiikkattanii asii kaatanii gandamma Tigreedhaatii fi gandama Maaree kana dhayxanii achi ummataa sagalee taatan odoo ummanni keenya odoo ijoolleen teenya ta biyya Arabaa ta isinii kanallee akka isin afaan banattan warreen isin godhe odoo mana hidhaa kana keessa harkachaa amma jiranii dhugatti silaarra ijoolleen teenya ta biyya Arabaa tun miidiyaa kana isinii gadi hin dhaabne warreen iskeelonni afaan carqiidhaa kun takkittiin ta'e miidiyaa Tigraay irratti ol baatee afaan hin bantu. Tokko takkittiin ta'e afaan hin bantu. Farhaan Abdusalaam Kuyyubboon qocaan kunu akkana jee OMN kunu jeen ta'u. Akkana jee nama miidiyaa harkatti hidhateeruma ta'u. Yaaqi gadhiisi miidiyaa balaan siinaa kuttuuti. Maali kun bineensi yaaqi qocaan dubbisanii dubbanne. Maali yaaqi namni kana gadhiisi miidiyaa jechiisiin haa cittu hin jennu yaaqi maali kun. Maali namni kanaa kan wanni hin jenne. Hayyoota kan mana hidhaa keessa jiru. Ummata keenya kan mana hidhaa kan ifiifuu rakkachaa jiru. Yaaqi isinis namicha kana itti dubbadha yookaan miidiyaa gadhiisi jaan kalaas. Miidiyaan kara biraatitti nu haa jijjiiramuuti. Yookaan maallaqa itti baasan dhiisa. Hay miidiyaan hin jiru bara amma wabummaanuu wanni isiin ussee amma ummata keenya kan wanni kana wannummaan akkanatti isaan callisiise maal? Waboon ifiifuu miidiyaa dhafedha. Yoo miidiyaa hin qabaanne akka ummata Tigraay sanitti takkitti dha'u miidiyaan kaameraa irra qabee ummatatti achi baasu. Addunyaan tana malee hanqattee jirti. Ummanni Tigraay waan godhan kaameraadhaan ummata isaaniitiif as dabarsaa jiran. Sigale waan godhan hunda kaameraadhaan as dabarsaa jiran. Teenya ta Oromootu noore. Teenya ta Oromootu noo. Waa takka keessa hin jiru. Kanaaf gabrummaa tana nuutiitu filatee kolkolee tokko Oromoodhaaf yaanne jala odoo deemtanii gardummaadhaanis haa ta'u firummaadhaanis haa ta'u odoo wal jala yaataniiti karaarra wal dhabamsiisaa jirtan. Rakkoon teessan tana miidiyaa akka miidiyaadhaatitti itti fayyadama. Miidiyaa akka gandaatitti akka gosaatitti akka obboleessa firaatitti itti fayyadamina. Wanni immoo OMN keessa jiru waan akkanaati. Kanaatiitu isinirraa shuruuf kaawa. Miidiyaa Oromoodhaa hin fakkaatu. Dhugaa rabbii. Akkaataan isin nama itti deemu jirtan OMN waan akkanaa kanaatiitu keessa jira. Ni gartan isinuu. Ni gartan jechuudha. Kanaaf OMN harkarraa fudhadhaa. Harkarraa fudhadhaati miidiyaa tokko miidiyaa Oromoodhaa miidiyaa tartiiba qabu kana banadhaa. Kanaaf achi booda'u hara qabsoodhaa deebi'a. Ammoo wanni isiniin jennu waboon tarkaanfii fudhachuudha qabda. Dirqama keeti maaliif wanni ati godhu ummanni keessattuu Amaaraa kun tooftaan ammaan tana isaan ittiin ka'an akkuma namtichi baanu nuti ummata kana dadhabnee jira. Ummanni keenya ummata wal quba qabuu miti. Pirezidaantii naannoo Oromiyaatillee gaafannee waraana 10,000 nuu leenjisee kara keenya kana nuuf fiduudhatti jira. Kan Somaaleetillee gaafannee nuuf eeyyamee jira. Kana wanni goonuuf ummata kana maqaa
Itoophiyaatiin waan kana yoo goosisne malee nuuf hin ayyamanii je'ee dubbatee jira jechuudha. Yoo ati kana kaa gurra hin qabaanne Oromoon siitu beeka jechuudha. Tana booda maal godhuu deeman yoo akka tasaa wayyaanii yookaan injifatan taatan yookaan wayyaanii injifatan tahe deebi'aniiti akka wayyaanee sanitti sabaa fi sablammoota Itoophiyaadhaa san Oromoo irratti jaaranii Oromoo mataa keessaa gadha'uudhaaf deeman akka Tigireedhaatitti. Ati as teesseeti Oromoo tiyya dhumnee jirra miidiyaan qabnu maarreen qabnu jetta. Asii immoo amma yeroo tanatti amma yeroo qabdu tana OMN miidiyaa keenya miidiyaa gurra keenyaati luka keenyaati jilba keenya odeettuuti teessee faarsita. Nama Faransirraa dhugus jettee ilaalta. Faraadiin maatuudha hayyuu keenya jetteeti gurra keessoon. Hayyuudhaa miti. Hayyuun kee mana hidhaa keessa jira. Hayyuun kee mana hidhaa keessa jira. Sigale hayyootan numaatu kanneen dhiisaa hodhaa'u. Hayyootan jaarraa abbaa gadaatii fi waaqoo guutuu warra silaa salaata rabbii beeku warra silaa ibaadaa rabbii beeku garagalleeti jala ummata salaata hin qabne ummata qiblaa hin qabne majala deemneeti gaafasa wanni keenya hundinuu baddeeti kanneen kolkolee tanaan hayyuu jettuu beekaa jettuu waa takka bu'aa hin qabdu wanni ati gootu silaa hayyootan warra silaa karaa rabbii san beeku nyaattee fixxeef jalaa kuchiisteeti isaanuma fira fincaanu kana isaanuma qiblaa hin beekne kana baafachuudhaaf yaalii godhe. Teessee afaaniin faarsuudhaa miti. Ummanni keenya ka Oromoodhaa afaaniin wal faarsuu dhiisa. Addunyaan kutte tanaan. Waa faarsaa ooluu kana dhiisa. Isii galaami afaaniin Oromoo malee nagare tawaa afaaniin waa faarsitu. Addunyaan kuttee jirti. Tigraay ilaaluu dhagabdan. Xiqqaa guddaan isaanii ummata isaaniitiif fedhateeti. Arraan tana ummata isaatiif wareegamaa jira. Isin as teessaniiti maarree keenya jettan. Zire kanaaf bahaatii wanni godha. Mammee Sharif deemu waboo daansii gootu qilleensarra wanni godha. Lakki ati Itoophiyaadha wuxaa kasii. Bay saree akkanaa kanaa jira. Ijoollee teenya tajimma. Dhagaa wayin isinitti hima. Isin duraanuu Amaara jimma Amaara shurufkooti. Dhagaa dhuga feetaniimi. Isin Amaara ta'uu keessatti dhugaadhaan isinitti himan. Takka akkamni takkatti warreen Oromoo shurufkootu. Warreen tun Amaara shurufkooti natti. Mawxaatti chiraalla. Maffanxarti chiraalla. Huti afaan Oromootis nuu dhiisaati baafadhaa diqaalota isin duraanuu iti. Bayi keessaa deemiti. Dhugaa rabbii bayi. Anzaayirin isitti hima. Nabira dhuftee afaan hin banin. Dantaateetiif alaabaa Itoophiyaa fannifattee deemta. Dantaateetiif Abiyyi Ahmad reefka kana profaayila godhattee deemta. Huyyoomuu taanaan ana. Nama iftihee deemu nama suuraa namaa profaayila godhatee deemuu midhaan. Suurumatiyyaan profaayila godhadhaan. Sigalaami nama iftihee deemu nama yaada mataasaa dabarfatuan. Akka keessaniin namaa salaatu hin beekan. Hin jiru na bira dhugaa jirtu sitti himeetiin si bira dabraan abbaa feete taanaan biyya feete yoo jiraatte sigalee biyya feete yoo jiraatte kudhan ta'e wal jaariiti hoo dantaa sirraan qabuun abbaa feete taanaan asittis taanaan kun baqlaa wadha yoomuu taanaan anuma kun kudhan shan tahanii haa deemanii wal jala haa deemanii kophaa kiyyaan boonee qilleensa fudhachaa deeman. Ati baktii kanaa miti hoolayyii biyya teenya tana keessa jirtu nama wahitti hisaabuu miti kun baqlaa wadha. Wayitti sigale hoolayyii teenya ijoollee jimmaa hoolayyii bikkarraa deemtu hin beekne bikkatti deemtu hin beekne waan faarsitan hin beektan waan dhiistan hin beektan isin wallaala akka keessanii Abiyyii kana profaayila godhatanii deemtan jechuudha. Nama ifii isaatii hin taane biyya isaatii hin taane saba Amaaraaf hin taane Oromoodhaaf hin taane zinnaashiif hin taane kana jechuudha. Isin ummata kana jechuudha. Fatii tamam ifin jetti baramatu nama carqiin salbaa jaa muci. Baasi alaabaa teenya tana na ala tulla aleek. Baasi na ala buuk. Baasi alaabaa teenya firraa baasaa isin beeytaniiti. Waan ma'anaa waan alaabaan teenya taateen beeytan dheenya kanatti dhuftan.
gaafa rakkatan alaabaa kaayattan isin gaafa rakkatan gaafa rakkatte jimma alaabaa teenya kaayatti isin beeynaami tolchineeti isin beeyna tolchine gaafa wanni hundinuu gaafa bishaan isin jala gale gartanii gaafa san alaabaa fitti fiidan isin garraati isin beeynaati karaa alaabaa teessan tan lumuxxiisan fooxa alaabaa shii wajjii kuta ሄዱ ከዛ በኋላ ሀገር ስንይዝ ተመንጥራችሁ ነው ወደ ጎጃም የምትገቡት ከራ ጎንደር ከራ ጎጃም ገልተን ጀቹል ሲገለሚ አከስ ሲንጎሩ ዳፍተኝ አከነት ነፍቱማስ ኦሮሞን ኑመ ቢሊሶምቲ ኦሮሞን ቢሊሶምቲ ቆፍ አከነት ነፍቱ ሲገለ ኢሲን ሆለይ ኮልኮሌ ተናሚዲ ኮልኮሌ ፉኛኒን ሃሱይቱ ተናሚዲ ወሬን ስላ ዋኒ ቤነጃን ሁንደት himuudhat jira warreen siraa biyya guddatte keessa jiru sigale isaan kanaaw dhukkeetti kaasnamti akkas jechuudha kanaaf tana walii qabna nageetti nu jiraadha fayyaa nu taha ma'a salaama mee dhaabbadhu akkana kunola thank you akkana venala wobora tarkan fi kanadana wogga fudatan we support you woboti ya galatomi ga kunola akkana la wanni nuti fenu wana kanati la tarkan fi kanadana fudadda tarkan fi kanadana fudadda sigale media le ran khayatina wanni isin gotan ummata khaysani fi media hin kamnu silawi media khaynya hundiru media hatuti media malaqati iran khayatina media malaka media OMN media hatuda media revka media oromo infakkanne ittidisi nille hinkekena gana OMN hinkekena gana malif media oromo dati medi media revka di keloni sakasuma gana nille hinkekena irailen dubatina banatan tanan media banada OMN nimbar takka wallo dhaafuun taane sala namni gurra qabu gaafa inni wallo cinaa dhaabbachuu diti gaafa inni wallo dhaaf sagalee ta'uu diti gaafa san sala namni duudarraa garagala asii galee akkas jechuudha nuti miidiyaa yookaanum TV warra eega biyya teenya irraa bahee biyya namaatitti arkee miti kanaaf dantaa hin qabnuuf jechuudha isinitti gabaa isini gaba ammo wanni isin gootan akka joollee teenya ta walloo tanatti tokkummaa qabaachuudha qabdan oromoon naannoo biraa akka joollee walloo tanatti tokkummaa qabaadha tokkummaan keessan tateesee waa'ee doodoon ta'in akka walloo tanatti ummata hidhate ummata jaarmee qabu ta'uudha qabdan yoo akkas taatan nafxanyaan takka illee isin cinaan dhaabbattu nafxanyaan takka lakka joollee teenya tawalloodhaa tana waan kanaatiitu wanni godhe tokkummaa qabaachuu isiidhaatiitu akka nafxanyaan daaraa taatu godhe nafxanyaan akkasitti waan adda addaati meeshaa adda addaa hidhattee dhufte hundinuu achitti harka kannattee jechuudha dubbiin mataadhaan hidhachuu hidhannoo dhugaasanii isirraa qabaachuu tana jechuudha ammoo warreen akkanumatti asirraa nuti waboo cinaa dhaabbannaa waboon eesiira jettan guyyaa keessaa kaatanii sigalee hirriba jirtan warreen namaaf qabsooytan warreen namaaf iyyitan kaayoo taatu kaayoon teenya hidhamtee jirti yoo kaayoodha nuti warra kaayoo fi akeeka qaboodha jettan hidhamtee jirti haareetti kaayoo warri qabu waboo harka jirti kaayooni ka'ii deemiti isaaniitti hidhannu si galee
hidhamtee jirti. Teessanii nama mana hidhaa jiru eeggatinaa warra mana hidhaa sanis dhaqaati isinummaan baafadhaadha isinin jenna. Nuti waan ni goonu keesha keenyaan waan dandeenyu ni goona. Ammoo rabbiin dandeetii akka ummata Tigraay san jaalala akka ummata Tigraay san ummata keenya kanaaf haa kanu. Ummanni Tigraay kan waliin tuffanne xiqqaa guddaan isaanii wal cinaa dhaabbatanii jiran jechuudha. Sigalee ummanni tokkummaa qabu akkuma namtichi Amaaraa isaan sanitti hinaafee isaan sanirraa dubbatu gartaniimi. Aboo barsilaa Oromoon tun barsilaa sammuu qabaattanii bara. Silaa sammuu qabaattanii gowwaa kee kaasii fuutee hidhachiistee naannoo Amaaraachi ergite ilma kiyyaan simbee kuutee yookaan achumatti hafi yookaanum gama saniin karaa oboodhaatitti ol qaceelii jechuun ni qabda malee. Itoophiyaan dambar lama askabbar koon eedoolii jeettee haasawaan ooltu. Ilma kee yoo achitti dhoome fedhu Jimma tahaa fedhu Harargee tahaa fedhu Arsii Shawaa Maaree Wallagga tahaa achitti dhoomnaan madoon isaa siif asin deebi'u osi gaba. Achitti duunaan reefki isaa siif asin deebi'u osi gaba. Nama Oromoodhaa kan amma dura asin achi kute tokko isaa kaas deebi'e nagarre. Tokko isaa kan madoon isaa asin deebine reefki isaa asin deebine. Hin jiru. Warreen ammaan tana Oromoo asii hidhattee achi deemtu tana. Somaalee asii hidhattee achi deemtu tana. Beerasabii asii hidhatanii achi deeman kana eenyu yaamanni beeytanii Amaaraa. Amaaraa liyyuu hayli jaanii nama. Jagnaaw Amaaraa liyyuu hayli jaaniiti yaaman jechuudha. Kanallee ummata bar ifirraa mormateetillee maqaa keenyaanoo maaliif yaamne jettaniitillee mormachuullee dandeessanii bara. Amaara sodaataa kana. Amaara firratti fincaanu kana. Isin mataa qaqqabattanii girrisaa milishaa naannoo Oromiyaatii fi wanni kun faan fiiga. Sigalee Somaaltichi tokko dhugatti maal jee yoo dhugatti Somaalee taatan Amaaraaf hin du'inaadhaa jee. Amaaraaf hin du'inaa jee. Oromoon garuu nama isaatiif hin du'u bar Amaaraaf du'a. Oromoon nama isaatiif hin du'u. Amaaraaf deemee du'a. Amaaraaf gaggaba namni keenya. Sigalee kana maaliif taare? Manoo mee dhaabbadhaa. Hottuu isa jette. Manoo laala. Dhaggeeffadhaa. Bashir Cabdi Khaliif oo muuqaal aad u qurux badan oo aanu cidna ku weeraraynin meelo badan. Somaaleen hundinuu dhaamsa walii dabarsaa jirti. Wuxuu noqday shaqsigii koowaad gobolka Erar ama degmada Fiqil ka soo jeeday si fiican u hadlo. Somaaleen hundinuu dhaamsa waliif dabarsaa jirti. Deemtanii achitti hin du'inaadhaa akkanan tahinaadhaa jechaa jiran. Amma silaa uummata keenya qajimmaa gowwaa kana silaa ta'e Itoophiyaa kabachiisuu qabna. Abbichuu keenya aangoo jalatti eeguu qabna jetti. Maaliif? Waan duutuuf hin beektu jechuudha. Waan duutaniif hin beektan. Guyyaa keessaa waan abiyyi agartaniif jechuudha isin. Guyyaa keessaa abiyyi waan agartaniif isin teessanii waa faarsuu malee akkaataatti hidhattanii hin beektan jechuudha. Abiyyiin otuma isin akkana faarsaniiti dhufee isin ajjeesa. Abiyyi kanuma abbaa isaa ajjeesee bara. Kanuma abbaa isaa ajjeesee akka uummanni awwaalle biyya irratti deebisee dafee hojii isaa deebi'ee jechuudha. Uummata biroo ajjeesuudhaaf. Abiyyi jechuun nama kana. Abiyyi jechuun nama masgiida 30 waa gube nama akkasiiti jechuudha. Abiyyi jechuun wallaalaadha. Abiyyi jechuun daa'ima. Daa'ima yoo sireerra kaayan yoo sireerra kaayan yoo miila isaa lamee walitti hidhan malee konkolaatee kufu sireerra gara gaggalee kufu jechuudha. Daa'imni nuu kaayanii jira bara. Kun sireerraa kaayanii amananii biraa deemuun hin ta'u. Ni kufa waan ta'eef nama akkasiiti jechuudha Abiyyi. Daa'ima lubbuu isaatiin bikka kaa'uun beeyin. Daa'ima yoo halkan tokko as bule bikka jijjiirateetuma achitti wanni jechaa bulu. Nama
lubbuu ilma namaatirraa dantaa takka illee hin qabne jechuudha. Nama wallaalaa. Nama tiyya malee siin jiru. Nama akkanaa kana Oromoon ifirratti dhiisuun waan hin taane. Ifirraa kaasi. Yoo tana ifirraa hin kaasu jettee Amaarri isaas hochiiseetuma booda dhukkeessitti kaasee jechuudha. Sii galee kana Amaarri hanga isaatitti falmachaa jira. Ammoo namni keenya falmachaa jira falmachaa hin jiru. Maaliif Amaarri falmachaa jira? Okay. Inumaatu reefu lafa teenyaaf hin jeemi mee harma Amaaraa dantuma Amaaraa tirratti haa deeminu inumaatu. Amaarri okay. Amaarri akka ummanni Tigraay itti ol hin seenne akka Tigreen itti ol seentee isaan hin cabsine si sobee naa sobee rasaasaaf nu kannee dimbirii isaasan wanni isaasan eegsifachaa ma jira jechuudha. Sigale achi booda gama keenya kan ol godaanan. Oromoo hangaafte lafarraa fixi kaan isaan gaafte lafarraa fixi nu laalan jechuudha gana. Humna silaati qabduu fi kana hunda achi daaraa kutan. Ifi isaaniitiif wal hambisan jechuudha. Wanni isaan miidiyaa irra gabaasan yaa Amaaraa liyyuu haayiliidha. Abiyyi boonu mana garree amma ijoolleen Jimmaa badawni tuni. Ifi ijoolleen Shawaa badawni tuni. Maal abbaa isiitiif akka isin Abiyyi kana piroofaayila godhattee deemtu nalleen ajaa'ibu. Maaliif Arsii fi Harargeen kun ilmaa ammaan tanatti seenanii ammaan tana isaan Amaaraa beebedhanii warreen tokko tokko jechuudha. Hunda odoon ta'in takka takka gaa warreen qubaan lakkaa'amutu jira Arsiidhaa fi Harargee tana keessa. Ammoo Jimmaa fi Shawaan tuni maal abbaa isaaniitiif akka waan namticha kana madee garannaaf hin galu. Namticha Hacaaluu Hundeessaa ajjeesee Teedii Afroo fasalaatu kana. Suuraan sun maal isin agarsiisti? Suuraan sun maal isin agarsiisti? Teedii Afroo akka Hacaaluun du'u ajaja dabarsuu yookaan Abiyyitti himatee Abiyyiin narraa ajjeesi jechuuni yookaan Abiyyi immoo sirraa ajjeeseetiin jiraa jechuuni. San himti jechuudha. Mooraalee kamiin ol baatanii wanni taatan. Dhugatti isin Oromoodha. Dhugumatti isin Oromoodha warreen Abiyyi suuraa godhattanii deemtan kun. Isin Oromoodha. Mee tanaaf gaafadha. Wallaaloteef gaafadha. Wallaalota silaawii yoo isinitti himan hin fudhattanii keessattuu Jimmaa fi Shawaan tun hin fudhattu. Namtichi wallee zeeta iyyuu cufaasan isin dibeensi haati. Zeeta iyyuu cufaasan dibattee deemtiin Shawaan takka takkaa fi Jimma faan keessattuu zeeta iyyuu cufaa kana malee hin deemtu jaannumaatu keesha keessatti deemmattiiniti. Keesha keessatti iyyaati. Zeeta kana dibattee zeenni kun kamadaamiin gaggabsaniiti. Kashurtaadhaan gaggabsan fidadha. Kamadaam itti dhiisaati. Madaan biddeena isinii kanniti. Kashurtaadhaa fida zeeta. Zeeta iyyuu cufaadha. Kashurtaadhaa fida. Qabdanii reessan. Hin qabdan. Hundaafuu ijoollee teenya nageetti isiniin jenna. Fayyaa nuu taha. Yeroo gaarii qabaadha. Waboon jabaachuudha qabda. Jabaachuudha qabda. Ummata keetillee kakaasi. Kakaasi ummata kee kana. Ammoo waan gootanii fi kana dhoyfadha. Qilleensa irratti gad hin dhiisina. Hoggeessi waan akkanaa kana gootan ummanni illeen hamileetu isaan caba. Waboonuu daansiidha godha. Nuti namnummaan itti dabalamnuu hin jiru jaaniiti caljaan jechuudha. Kanaaf hoggeessin achi daansii gootan ummanni keenya kun sodaasi ummanni keenya asii duddu'aa jiru daansii godha jechuudha. Kanaaf rakkoon jirtu. Akkas ijoollee teenya nageetti isiniin jenna. Rabbiin isin haa tiisu warreen hin qabamin warreen mana hidhaadhaa hin seene rabbi isin haa eegu. Hamtu isin irraa haa qabu.
akkanaa jettee ijaazaan bu'aa jettee nillee qalbii tee tana keessa hin fidin. Ijaazaadha firra bu'i. Siitaa obbalii ijaazaa ta'uu garteemi ifirra bu'inaa sin jaati. Qaama kee kanarra bu'i ijaazaa. Si galee akkas godhi. Okay. Wiz mulata badannoo watta haal watta shaal naa qabuuk bay amma rakkataan akkanaa kuni rakkataa dalagatee wanni hin jenne maaliif ka maallaqa dhalaadhaa bare beelawaan akkanaa kun maallaqa shamarranii bare uxaa qomaaxaa bada'u akkanaa kana faadhaaf hin bu'inaa shamarran keenya keessattuu shamarran Harargeedhaa ijaazaa tana fiida hin dalagattu si galee bikka adda addaa deemtee akka hantuuta adda dhalta if qusadha akka shamarran shawaadhaatii fi shamarran arsiidhaatii fi shamarran naannoo biraatitti deema hisaaba alan bayina si galee tartiibaan suutatti deema hogga deemtan suutatti deema si galee dhiirti isin hin sobin dhiirti isin sobin if eegi ka gaaritti badoo baadiyyaa keessaa magaalaa fiddee kofootti keessee ka kofoo jalaa butaantii hin qabne kana kanawan daaraa ibin qutin badao akkanaa kanaatitu suuraa jawaarfaa profaayila godhatee waa namaan jedhan al abuuk wasfaa taamoch bar ummanni tokko qiyaasa ifii hin beeku bar qiyaasa kophee isaa hin beeku bar hattuuleen kuttee jirti hattuuleen qabamtee jirti kan laalu kanaan hin jiran hattuuleen warreen hin dalaganne warreen akkamatti teesseetuma shiishaa aarsitu qabamanii jiran. Isin hangi haftan kun usiitii taa'e intal naal abuuk qomaaxa usiitii taa'e wanni baateef hojjetteef jijjiiruudhaafiiti. Taa'iti hojjedhu akka ilmoo namaatitti if jijjiire yoo ati manni hidhaadhaa sun yoo sin gorsine dhugaa rabbiin gorfamtu. Intala dhalaadhaa taatee ilma dhiiraa taatee yoo manni hidhaadhaa sun sin gorsine yoo ijoolleen mana hidhaa keessa jirtu sun rakkoon isaanii sun yoo isin hin gorsine abadan hin gorfamtan abadan umrii tee wanni takkallee wanni isin wanni godhaa jiru si galee akkanaa jettee ilma dhiiraatiif hin sobamin bocola karra irraa deemu hin beene bocola bikkatti deemu bikka irraa deemu hin beene bocola eenyummaan isaan beekamu si galte hattuuleedhaaf akkana jettanii sobamina akkana jettanii akka beeran tokko beeran TikTok kana keessa iyyitu gartanii qiyyaa kanaan jaaladhe yetti waa an beeruma akkasiisan tuna jibbisiisa beeran sanuu laala nyaara hin qabne beeran sanuu laala funyaan hin qabne cafaqa beeran sanuu ni qaamni kun irra hin teenye beeka sanuu haadaan gixxim asii kana akkana gixxim goote teessin beeran akkasii tantu jira gurbaa kanaan jaaladhe wanni isin jaalatan hundinuu waan biyya faranjii kana waraqaa hin qabne baqataane fi waraqaa taayeeti eeggata yookaan TikTok kana seenee lubbuma isaa taraa gammachiisuudhaaf wanni ta'a. Way ajaa'iba namicha rakkoo irratti rakkoo idaatiif jechuudha. Baqataan maal qaba qoy? Egaa bar ummanni keenya kun itti nafnee bara. Takka waan harkee dhugaa rabbi waan silaatan taamaa wanta godhuutti hin jira maal abbaa keetii goota biyya arabaa keessa teessee mana madaama keessa teessee wanni ati gootu maali gaa namtichi waraqaa hin qabu dhageessaa obbali hojiidhaa hin qabu waa takka illee hin qabu si galee ati tana si baafachuudhaaf waa meeqa wanni godhuudhaaf akkanatti ulee qabatee akkana gajji'ee deemuudha qaba jechuudha.
idda akkasii dalagadhuutii hojjedhuutii biyya dhaqiitii fuudhi. Biyya dhaqiitii heerumi. Sii galee. Maraataa adireesiin isaa hin beekamne TikTok keessatti agartanii maraataa keeshinii qullaadha keeshinii uraa hunda TikTok keessa agartanii qiyyaa kanaan jaaladhee maaree kanaan jaaladhee maaree kana yaaqii beeran tokko tokko bari hin qaanfattu yaaqii beeran tokko tokko kanuma ilmoo biyyara haa qabduu diidu asii wanni jaa abbaa keetiin ni kaa sii godhe moo warra keessantu ni kaa walii isinii godhe moo maali mee wanni boochaniif egaa mee maali egaa wannummaan isin boochise maali TikTok kana keessa barsanuun qaanfattanii bara dalagadhuutii khiisha keetin haay jeen idda kan khiishni duwwaa saniin haay jettuun dalagadhu maallaqa keetiin laal akkana dalagiitii hurkaatee buusiitii akkana laal khiisha kee kana daddawaa haay habiibii jeen khiisha keetiin sii galee akkanumatti yoo tan akkanuma karaa deemtu taana bocola tan bocola niqaabni irra hin teenye tan nyaara hin qabne tana akkanumatti haa yooniin jaakam taati taati waan hin taane bara sii galee wanni jechuudha gurbummaanu akkamittuu si fuudhaa'u eega fagoodha jira maallaqa sirraa nyaachuudhaa deemin booyin badhalaan akkasii sun amma dhalaa dalagattee nama maallaqa kana irraa nyaatu dhabdi dalaydee nama maallaqa kana irraa nyaatu dhabdi gartee tan akkasiisan dhiira afaan beekuutu hin jirre barka dhufee miiskoolas godhee siifi maallaqa sanuu fudhatee deemu dhugaa rabbi dhiirti teenya tooromoodhaa hin beetu waa nyaachuudhaa bara bilcheessanii fuudhanii afaan kaaniifu akkaataatti alanfatan hin beetu wallahi laazim kanaan ammaa deema siin jaaladheetta egaa gurbaa waa takka illee hin beeku dhugaa rabbi egaa shamarran keenya amma isin waan isin boochaniif hin beeytan wallahi ilmaatu gurbuma sanuu karabbiin nama nagayaa godhee akkaataa silaa isinii kana itti nyaatuuf kana karabbii isinitti barsiisin nagee qabdanii usa egaa nagee qabdanii usaati jiraadha rakkatta taanaan maallaqa sana akkaataatti baastu yoo dhabde obboleessanii qabda obboleessa keetichi ergi itti naa dalagatu sii galee itti naa dalagatuutichi ergi mana tokko faa bitadhu namicha asii liqiin namaa irra jirtu dhiira hundun qullaadhaa tana asii TikTok keessatti agartaniituma abaluu kanaan jaaladhe isarraa jaalalti na qabdeetti abaluu kanarraa jaalalti na qabde yetti sanuu iyyitii barsanu kaangaaroon ballaalan kaangaaroo fakkaattii barbineentiin yakrabbeeta buuchi تبكي البكاء ها نبوجي سنو بني بوجي بر ها هاي هادتي تيرجي منا هادتي تجاري فراشة هادتي بيتي هادتي تيرجي تي هاتي دواي تين هاغوتو يتي سنو أكوان imimoni tirto kawan ilmoni tididde
eega Allah ilaahi hay maali yaa akhi namni nama bilisummaa qabuutu bara akkasitti jaalalaa iyyaa bara jaalalaaf namni iyyuu nama bilisummaa qabu nama hawaasni isaa bilisummaa qabu nama biitii isaa bilisummaa qabuutu iyya jaalalaa booya hanga biitii ta'e bilisummaa hin qabne takka si galeemi hanga waa takka illee hin jirre takka usiituma yoo ka jaalatullee taate garteemi keessatti booy kana sitti himna garte asii abaluu kanaan jaaladhee eenyuu kanaan jaaladhee itti iyyiti si galeemi kanaaf obbalii warreen dhiiraa boochan shamarran taljiileen nama sirraa nyaatu dhabdeeti afaan oromoo sitti himnume madheerti teenya jaalalaati una qabee siin jaaladhee ettee obooche hin galuuf biddeenna nyaachaa guddate waan ta'eef madhiira oromooti bar yaabba ta'u dhiira oromoodhaa kashoroo nyaachaa ture kashoroo nyaachaa guddate ka biddeena nyaachaa guddate waan akkanaa tanaan ittiin dhufin afaan akkanaa kun hin galuuf gulilo ana indi guruuj ana indi fulus hoo nyaadhuu jein itti afaan kanatti itti akkas jein nama otoo oromoon asii rakkoo keessa jirtu jaalalaa booyuun argan ummatuma keenya ummata oromoodhaa kana yaaqe kaasii obboleeyyan kee biyya arabaati rakkachaa jiran ati jaalalaan na qabeettee boocha eega sanuu bar tiyyaan jaalalani beeytii jaalalaa jecha boochii jaalalaatiitu isii qabee jaalalaan qabamtee akkanatti boochii way abaluus numa boochi numa wanni taate jechaa sanuu furrii firra gadhiisa dhiira faranjiidhaa seetee ka dhufee sirraa qeebalu jaalalate ka dhufee si barbaadu nama gaggaafachaa dhiira oromootii bar kun ka biddeena nyaatee quufe ka shuroo nyaatee quufee bara idda akkasii waraabessa keenya Harargeeti yoo jette irra wayyaadha dhugaa rabbi waraabessa keenya Harargeedha gaafilee akkanaa tana daddafee deebisa gaafilee akkana daddafee deebisa dhukkuba emerjensii kanaa kana isa kan fayyisu waraabessa Harargee biyyoodha achi dhaqe miskoolmatti gootaa bara si gale akkasii jechuun akkasii nageetti nu jiraadhaa ijoollee teenya qaqqaalii ijoollee walloodhaa keessattuu jabaadhaa si gale jabeenya keessan nafxanyaan akkana garreeraan ifiifuu namichi ragaa isinii be si gale nuti akkanumatti iyyinaa akkanumatti daansii goonaa akkanumatti ambaa jennaa malee waa takka illee faayidaa hin qabnuu je dhugaa jirtu kana bara amaarri kun ni dubbataa bara dhugaa rabbi amaarri hoggaa akkana dhugaa jirtu hime nuti maal goona itti qophaa'uudha qabne jechuudha amaarri hoggaa dhugaa jirtu sitti hime keenya maraataan asii amaara kanaan lubbuu baraaraa jee asii hidhatee ichi dhaqa ummata ifiifuu kanatti firra fincaanuu kana amaara akkana firra fincaanuu kana isaan kana lubbuu isaanii baraara jee fiide jechuudha yaaqii qaanfadhaa qaanfadhaa deemaa hedhadhaa nuti gana akka oromoodhaatitti dhaaba keenya cinaa dhaabbachuu waan dandeenyu walitti dhufu hanqanuma amma numaatu teeknooloojiin toltee jirti waan dandeenyu achiraan gargaarra jechuudha waan dandeenyu achiraan goona lafti kiroonaadha
kiroonaadhaatiif namatti dabra. Kiroonaan kun kiroonaa adda addaati jira. Yookaan kiroonaa Amaaraati jira yookaan kiroonaa Tigreetii jira. Akka namatti hin dabarre qilleensummaa irraa waan walii goonu jechuudha. Ijoolleen teenya biyya Arabaa if eegaa rabbi isinaa eegu hamtuun isin harkini nageetti gaa. Ahmad Umar habiibii bahuudhaafiin deemaa bara. Bahuudhaafiin deema sa'aadhaatii turgee waan takka illee godhuu hin danda'u. Nageetti nu jiraadha hundaafuu. Maaleesh jennee jirra. ما عليه على أسد ربي نسناتي سو بيتنا ما توني وني دامتي بيتنا ما بيجنماتي جوليتي نكاكالي ربي نسنهاتي سو هم توني سناركين باي جنة جرا